Osman Bey fi Turgut Bey walitti dhufanii wajjin mari'atanii ture. Mariin isaanii kun maaliif ture? Osman Bey gara mooticha Bizantii bira deemee ture. Erga mooticha bira dhaqanii booda mootichaa fi inni maal waliin haaso'an? Haasoon isaanii waa'ee bursaan karaa waraanaatiin Osman fudhachuuti moo Osman Bey kiyyoo guddaa achi keessatti qopheessan? Soofiyaan bursaa akkamiin harkatti? Akkasuma yoo bursaa Soofiyaan harkattee Kilaawudiyoos ni du'a moo ni jiraata? Buguma haatun Koojaariif akka Usman fa agartee dhufte odeeffannoo fiddee fi kenniteef garuu Koojaar hedduu isitti aaree ture. Maaliifi akkasuma bugum haatunii wal qabatee haalaataan isii maal fakkaata? Orhan Bey filima kurulus Osman keessa bahuuf deema. Yoo Orhan Bey fi Nilfaraatun yoo bahan maaliif bahu? Sababni isaanii maali waan ja'amu? Xiinxala keenya kan guyyaa arraa xiinxala kutaa 190 takkaffaa beeysa tokkoffaa keessatti kan waliin ilaallu ta'a. Kanaaf warroonni chaanaala keenya faaroo taatan subscribe godhuu hin dagatina. Warroonni ammoo Turgut Bey deebi'ee Usman Bey keessatti makamuu isaatiif gammaddan viidiyoo kana akka like gootanii jalqabdan asumaan isin gaafannaa. Haga xumura sagantaa keenyatti kan wajjin turtan abdii qabna. Intiroo gabaabaa booda walitti dachaana. Xiinxala keenya guutuu isaa afaan Oromootiin argachuudhaaf YouTube chaanaala Oro Record dhibbakee jiru jala seenuudhaan viidiyoo footoo bifa kanaan jirtu jala seentanii daawwachuu ni dandeessu.